oduu amma nu qaqqabeen waliigaltee Piriitooriyaa hordofee nageenyi naannoo Tigraay keessatti uumamee TPLF hedduu mufachiisee jira. Gareen kun nagaaf tasgabbii uummata Tigraay kan hin barbaanne ta'uu beekameera. Al tokko finxaaleeyyii naannoo Amaaraa waliin, al tokko Shaabiyaa waliin ta'uun naannoo sana waraanaaf taasisee jira. Jarreen badisaa kunis humna ijaarrachuun naannoo kibba Tigraay fi Affaar galuun uummata Tigraay irratti haleellaa bananii jiru. Kanumaan wal qabatee uummatni naannoo Tigraay mootummaan federaalaa dafee nu qaqqabuu qaba jechuun hiriira ba'ee jiraachuu oduun nu qaqqabdee ibsiteetti. Gareen wayyaanee dhala namaaf naasuu hin qabne yeroo ammaa kana akka bara 2013 keessaa gocha gantummaa raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwachuun naannoo kaaba biyyattiitti wal waraansa mootummaa federaalaa fi garee humna badii kanaa gidduutti uumamee tureen lubbuun lammiilee nagaa fi qabeenyi hedduun akka barbadaa'uuf sababa ta'ee yeroo ammaa kanas gareen kun gocha isaa kaleessaarraa barachuu dadhabuudhaan marsaa lammaffaaf naannicha giddugalaa jeequmsaa gochuuf naannoo kibba Tigraayitti duuluudhaan fonqolcha mootummaa gaggeessuun uummata naannichaa irratti dhiibbaa gurguddaa geessisuu irratti argama. Kanumarraa ka'uudhaan raayyaa Allamaaxaa fi Kooram keessaa jiraattonni hiriira bahuun mootummaa federaalaa garee humna badii TPLF irratti tarkaanfii fudhachuu akka qabu gaafatanii jiraachuu odeeffannoo amma nu qaqqabdee ibsiteetti. Egaa jaallatamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya qophii qabannee asumarraan golumnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.